ani sodda isaas nam kireeffateera gibbii keessatti jira jedhaniinaan abbaa mankiyyaa gaafatanii ijoon adeejiru inni guyyoon baay'ee anaadha guyyoo waariyo barbaadu jedhaniinaan anaadha guyyoo waariyo maal barbaadan jedhaniinaan namichi ka isaa waliin dhaabbatu tokkicha ammoo isaaf jedhee itti tokko isaaf jedhee inni baay'eenaan bulkaanii deeman nu dammoo guldeenne sulaa hidhanii ilaalli jennaan federaalichi tokko qawwee nu qabdi gala mana jedhee poolisii Oromiyaadha iyyuu ka qawwee nu qabdi nami garjaansaa uniformi rengerii ልዩ ኃይል ኦሮሚያ ፖሊስ ኦሮሚያ ዳዩ ልዩ ኃይል ኦሮሚያ ተቀቀ ዋን ቶኪን ዱበን ማናለን ቸነ በቃዲለን አላባችሁ አባማን ኪደግ ዘጋፋታን አላባችሁ ጅራ በቃ ማና ጋላኒ ፈሪጀታ ሙደሞ ባኔ ሱላ ሂዳኒ ላል ጀለ ጊዜባ ነው ነምቺ ኮኩ ደሞ ቀወኑ ቀባተ ገለ በልበል ከሰጥ ፈዳ ጀደ ማኪዳ ራሽ አኒ ጌሳን ኩፍላ ጌሳን ለኑምበኑ manamba ina jedhan Gaazexeessaan Guyyoo Waariyoo hanga gabaasa kana qindeessinitti eessatti geeffamee akka hidhame iddoon hin beekamne oduma ol qabateen ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork damee dirree dhawaa kan ta'e obbo Naasir Adamis guyyaa har'aa humnoota mootummaatiin hidhamee jira. Manni jireenyaa isaas sakattamaa akka turetu himame. Guyyaa kaleessaa adoolessaa 16 barkum 2020 obbo Jawaar Mohammad obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni isaa wajjii hidhaman waytii mana murtii dhiyaatanitti manni murtii haalli qabiinsa mana hidhaa keessa jiru fooyyeffamuu akka qabu poolisii ajajee ture. Haa ta'u malee guyyaa har'aa maatiin mana hidhaa deemanii waytii Jawaariin fa'aa ilaalanitti ammas manuma dukkanaa fi qabbanaa san keessatti kan hidhamanii jiran ta'uun himameera. Qabbanni mana hidhaa san keessa jiru hedduu ulfaataa waan ta'eef Jawaar akka maatiin vaaziliinii dibatamu isaaf fidan gaafatee kan ture yoo ta'u maatiin vaaziliinii geessaniif illee akka waliin naqamne poolisiin dhoowwee jira jechuun himani. Kun kanaan osoo jiru Shamsaddiin Xaa guyyaa har'aa beellama mana murtii qabaatuyyuu mana murtii kamitti akka dhiyeeffamu waan ifa hin godhamneef osoo hin dhiyaatiin hafuu isaa abukaatoo isaarraa odeessii nu dhaqqabe ifa godha. Haati warraa obbo Baqqalaa Garbaa adde Haannaa Raggaasaa ijoolleen isaanii lameen abbaa wajjii hidhamanii turan adoolessaa 16 barkum 2020 bilisaan gadi lakkifamuu isaanii ilaalchisuun miira itti dhagahamee fi haala ijoolleen kunneen mana hidhaa keessatti dabarsan ibsaniiru. Talaga ani warra mana Baqqalaa Garbaati haadha Boontuu haadha Saamu'eeli ijoolleen kun ba'uu isaaniitiif gammachuu guddaatu natti dhagahame. Maaliif ijoolleen kun yakka isaanii malee cubbuu isaanii malee badii tokko malee kunoo guyyaa hamma kana miidhamaa oolanii ba'anii gammachuu guddaatu natti dhagahame ijoolletti argachuu kootti nagaa isaaniiti. Ijoollee warra dhiiraa sana baay'ee yaaddaan ture. Lafti isaan turan suni lafa namni mucaan koronaatti shakkame tokko turedha. Guyyaa gaafa jalqaba qabamanis mucaa sana shakkiin irra jira ture mucaan kanaa wajjin ture. Achittis immoo ijoollota baay'ee kana gidduu ture mucaan kun isaan irratti baranii shakkanii adda baasuun isaanii kun oreef guyyaa lammaffaadha. Ani amma ijoollee koo nagaa argachuu kootiif baay'een gammada. Warra iddoo sanatti hafanillee warrallee fayyummaan isaanii hin beekamneef illee ammallee baay'ee guddaadhaan gaddaa jira. Namoonni hidhaa keessatti hafanis obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammad, Hamzaa Booranaa fi kanneen isaa wajjin hidhaman hunduu yakka homaatu hin hojjanne kana qaamonni mootummaa sirriitti beekuu kan jedhan adde Haannan namoonni kunneen saba isaaniitiif karaa nagaatiin qabsaa'uun alatti yakki jarri dalagan homtuu hin jiru jedhan. Ilaa kan Baqqalaa faas yoo fudhatte kan namootuma sababuma kanaan hidhamanii to'annaa jala galan hundumtuu kan nama gaddisiisudha. Namni tokkittiin isaan keessaa namni akka hojjetee achitti dararamaa jiru tokkoyyuu hin jiru. Isaanii hin beeku. Muummichi ministeeraallee yoo ta'e Jawaariin hin beeka. Jawaar eenyuun akka inni ta'e hin beeka. Baqqalaanis eenyuun akka ta'e hin beeka. Namoonni lafa sana jiran kanaan to'atamanii lafa sana jiran hundi isaanii cubbuu isaanii malee yakka isaanii malee badii tokko malee ummata isaaniitiif qofa dubbachuudhaan ummata isaaniitiif qabsaa'uu qofaan isa kanaan kan inni isaanii iddoo sanatti dararamaa jiran. Godina Wallagga Lixaatti labsiin lagannaa gabaa qeerroo Oromiyaatiin labsamee ture harki caalu milkaa'eera jechuun jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himan magaalaa Gimbitti namoota nagaa hidhuu fi dararuun cimee itti fufee jira. Mammaffaan taallee jiraattota dubbisuun waan qindeesse qaba. Akka Wallagga Lixaatti labsiin lagannaa gabaa qeerroo Oromiyaatiin labsamee
harka caalmayaatiin nuuf milkaa'eera jechuun jiraattonni yaada kennatan. haa ta'u garuu waraanni mootummaa namoota nagayaa hidhuu fi dararuun cimee akka itti fufe maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Daldaltoota dabalatee konkolaachistoonni guyyoota 5 lagannaa gabaaf labsame hojii dhaaban hoteelotaa fi namoonni kaka'umsa uumuun adda durummaan duula lagannaa gabaa kana milkeessan humnoota mootummaatiin funaanamanii hidhamaa jiraachuu maddi keenya magaalaa Gimbiirraa qunnamni tokko dubbateera. Ayyee godina Wallaggaa Lixaarraatii kan inni isinitti bilbilaa jiru ani haalli godina Wallaggaa Lixaa keessa jiru lagannaan akkuma beellamametti adda milkii qabuun xumurameera. Milkiin isaas baay'ee namatti tola. Persentii olaanoon injifannoon argameera jenneeti kan tamannuun kunis argameera jechuudha. Lagannaan guyyoota jedhan hunduma isaa keessatti milkii qabuun xumuramee rabbiin nu gargaaree keessa baanee jiran akka qeerroo magaalaa Gimbii akka uummata magaalaa Gimbii jechuudha. Laganichi gaarii ture. Egaa edda lagannaan xumuramee guyyaa irraa namoonni seeraan laganicha persentii guddaadhaan milkeessan hoteelonni tokko baajaajonni konkolaattonni tokko laganicha kan milkeessanii amma aga sa'aatii kanaatti namoonni qaqqabaman akka jiraatanidha. Ijoolleen kan natti himaa turanii namoonni qaqqabamanii gara waajjira poolisii gaggeeffamaa jiru. Konkolaachisaan turre ati yemmuu sana hoteela cuftee suuqii cuftee turte fa'aa jedhanii namoota hidhanii gara hidhaatti guuraa jiru kan jedhu odeessaa xinnoo nan qabaa jechaadha. Waraanni mootummaa baay'inaan magaalaa Gimbiitti buufamee duula lagannaa gabaa xumurame kana sababeeffachuun namoota gara hojii idileetti deebi'an hidhaa jiraachuu kan nuuf eere madda keenya kun namoota callisanii qaqqabuun gara waajjira poolisii magaalattiitti geessaa jiraachuu addeesse. Mootummaan Itoophiyaa lixa Oromiyaatti humna waraanaa heddumminaan bobbaasee qubsiisuu erga jalqabee bubbulee jira. Gimbii qofa osoo hin taane lixa Oromiyaa magaalota akka Najjoo, Mandii, Gullisoo, Bubbee, Ayiraa, Laaloo Asaabbii fi kanneen kana fakkaatan keessatti lagannaan gabaa milkaa'eera jedhameera. Hidhaa fi reebichi magaalaa Shaashmanneetti humnoota mootummaatiin gaggeeffamaa jiru kan daangaa darbeera jedhan jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan manneen barnootaa gara mana hidhaatti geeddaramuun Oromoon itti hidhamaa jira jedhan dabalinni isaa kunooti. Hidhaa fi dararaan loltoota mootummaatii hawaasa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jira jechuun jiraattonni magaalaa Shaashmannee irraa odeeffannoo ibsaniiru. Manneen hidhaa fi waajjiraaleen poolisii qeerroo fi qarree jumlaadhaa hidhamaniin guutamuun wayitii ammaa manneen barnootaa hedduun gara mana hidhaatti jijjiiramuun Oromoon kumaatamaan adamfamee itti hidhamaa jira jechuun jiraattuun magaalaa Shaashmannee irraa bilbilaan dubbifne haala achi jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himtee jirti. Loltoonni mootummaa magaalattii maandheeffatanii hawaasa hiraarsaa jiran kunneen manneen barnootaa gara kaambii waraanatti geeddaruun teessuma tolfatanii uummata keenya ba'aa fi gara dhoowwuun haala hammaataa keessa jira jetti qarreen achirraa yaada nuuf kennite. Haalli magaalaa Shaashmannee keessa jiru baay'ee ulfaataadha. Qeerroo qarree mana hidhaatti guuranii waajjirri poolisaa guutee mana barumsaatti hidhutti ga'anii jiranii baay'ee ulfaataa. Mootummaan baay'ee doorsisa guddaa uummatarra kaa'eetiin qeerroo qarreen baay'ee rakkoo keessa jiranii manarraa hanga baqaatti baadiyyaarraa gara magaalaatti magaalarraa gara baadiyyaatti hanga baqaatti ga'anii jiranii. Waraanni magaalattii keessatti qeerroo qarreen akka gadi bahanii ol deebanii haala yaaddessaa keessa jiranii iddoo hunda qubatanii mana barumsaa fakkeenyatti mana barumsaa diittaar jedhamu wayii amma isaaniin marfamaniiti akka waajjirri poolisaa garaagaraa guuteetiin manneen barnootaa kana keessatti qeerroo qarreen hidhaa jiranidha. Uummata keenya gadadoo fi hiyyummaa keessa bahuu hin dandeenye tambisuuf hooggantoonni magaalaa fi dabballoonni biltsiginnaa qabeenya manca'ee kafaluu qabdu jechuun idaa uummata irratti humnaan fe'uuf tattaaffachaa jiran jechuun dubbatti. Qabeenya gubatee magaalaa hundarratti akka Shaashamanneetti wanti godhamaa jiru hojjettoota mootummaa dirqama walgahii walitti qabanii qabeenya gubatee akka mindaa kutanii yookiin mindaa jiraatu waggaa tokko hanga waggaa lamaatti ofirra murteessaati. Manneen kanneen deebisanii ijaaruuf qabeenya gubate kanneen uummataaf bituu akka danda'an dirqamarra kaa'anii walgahii garaagaraa irratti doorsisaa jiranii uummata baadiyyaa qonnaan bulaa irratti illee dirqama akkasii kaa'anii akka mallaqa guuraniitiin manneen kanneen qabeenya barbadaa akka deebi'u. Sochiin daldalaa magaalaa Shaashmanneetti erga labsiin lagannaa gabaa xumurameas illee doorsisa humnoota mootummaatiin wal qabatee qabbanaadha kan jedhan maddeen magaalattiin guutumatti waraanaan to'atamtee jirti jechuun dubbatan.
Magaalaa Wadaayitti lagannaan gabaa akkuma xumurameen sochiin daldalaa idileetti deebi'uun ibsame. Haa ta'u garuu abbootiin qabeenyaa hedduun magaalattii keessatti adamfamuu hidhamaa jiraachuutu gabaafame. Faayidaa Eliyaas waan qindeessite qabdi. Magaalaan Awwadaay daldala ishii idileetti deebitee jirti. Akkuma beekamu labsiin lagannaa gabaa guyyoota 5f akka guutuu Oromiyaatti gaggeeffamaa ture haala bareedaan magaalaa Awwadaay keessatti xumuramee jechuun jiraataan garasii dubbifne OMN itti hime. Haa ta'u malee namoota iddoowwan daldalaa saaqatan humnoonni mootummaa dhiheenya kana eessa turtanii amma dhuftan jechuun konkolaachiftoota baajaajii dabalatee namoota sababii duula lagannaa gabaaf hojii idilee dhaabanii turan hidhaa jiraachuun gabaafame. Waraanni kunneen daldaltoota suuqii guddaa qaban birrii 20 adabuun konkolaachiftoota baajaajii ammoo birrii 5,000 dirqamaan akka kaffalaniif dirqaa kan jiran ta'uu namni kun dabalataan ibseeti jira. Abbootii qabeenyaa sabboonummaa qabanii fi kanneen qabsoo kana keessatti shoora qaban jedhee amanu baay'eetu magaalattii keessatti hidhamee jira namni kun. Kanaafuu hawaasni keenya kan Oromiyaa hundinuu wanni hubachuu qabu yoo nuti har'a tokko taanee qabsoofnee hooggantoota keenya kana maniidhaa irraa baasuu baanne seenaan akka Oromoo har'aan dura nu mudachaa turte hooggantoota akka Nadhii Gammadaa fa'aa sababa itti dhabne sababa nuti tokko taanee wal dhaggeeffannee waliin qabsoofnee hooggantoota keenya hidhaa irraa baafachuu dhabuutiin nu mudate. Garuu har'a wanni akkasii akka nu mudanne kutaan Oromiyaa keessa jiru hundinuu tokko taanee wal dhaggeeffannee qabsoo bifa haaraan bifa harsimuudhaan masakamneen qabsoofnee hooggantoota keenyaas hidhaa irraa baafannee biyya teenyaas abbaa biyyaatti ta'uudhaaf akkasitti kan waliin deemnu jechuu barbaada. Magaalonni Oromiyaa hedduun yeroo ammaa sochii ho'aa taasisaa kan jiran yoo ta'u iddoo tokko tokkotti ammoo humnoonni mootummaa akka daldaltoonni karreen saaqanne kan ugguraa jiran ta'uu odeeffannoon Oromiyaa irraa dhaqqabaa jiru kan mirkaneessuudha. Godina Baalee Aanaa Gindhiidii fi naannoo sanitti hawaasni doorsisaa fi reebicha humnoota mootummaatiin miidhamaa jira jedhan achuma godina Baalee Aanaa Gaasarattis hidhaa fi reebicha dabalatee namoonni 500 ol hidhamanii akka jiran maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti bilbilaan himanii jiru. Maamad Morkamaa dabalata qindeesseera. Jiraattonni godina Baalee Aanaa Gindhii rakkoo nageenyaatiif saaxilamuu himatan lagannaa gabaa guyyoota 5 darbeen wal qabatee humni poolisii addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa mootummaa Itoophiyaa qeerroo magaalattii keessa jiran adamsanii gara mana hidhaatti guuraa jiran jechuun jiraataan magaalattii dubbifne tokko OMN'tti hime. Baalee bahaa magaalaa Gindhii irraa dubbisu jira. Guyyaan har'aa kun boolatti lagannaa gabaa jirra guyyaa xumuraati. Haa ta'uuti garuu humnoonni nageenya dhiibbaa hagan jedhamne nurratti jiranii qeerroo ganda keessa deemanii hidhutti jiranii manarra deemanii guurutti jiranii poolisii Oromiyaatii fi waraana makalaasayaatu guuruu jira. Hagana waan hin jedhamne ijoollee baay'ee hidhatti guuranii jiranii. Kan keessallee namni miidhamee jira. Akkasumas godina Baalee magaalaa Gaasaraa keessattillee rakkoon wal fakkaataan akka jiru jiraataan kun kan dubbatu. Akka jiraataan kun jedhutti humni mootummaa halkan magaalattii keessa deemuudhaan mana cabsanii reebicha hamaa raawwataa jiran jechuun maddi keenya kun kan ibsu. Kanumaan wal qabatee halkan hidhaa dhukaasa waraana mootummaa raayyaa ittisa biyyaa irraa banameen namoonni 3 madaa'anii jiru. Reebichi humnoonni mootummaa raawwatan irraa kan ka'ee dargaggoon tokko qaroo ijaa isaa balleessanii jiran jechuun dubbata jiraataan kun. Amma fakkeenyaaf godina Baalee magaalaa Gaasaraa keessa ijoollee 3 ijoollee hojjechiistu kanarratti makalaasaan xiyyiitiin nama dhahetu jira. Snaayipariidhaan makiinaa gubbaa paatroolii ta'anii nama 3 ijoollee bakkee horii tiisuutti dhahanii jiranii. Magaalaa Gaasaraa keessatti illee mucaa tokko ija balleessanii jiranii. Kophee waraanaa kanaan kophee jedhamu kanaan ija keessa dhahanii ija balleessanii jiranii magaalaa Gaasaraa keessatti. Namoonni hidhaa jiran ammoo hagana 500 hin caalan. Gaasaratti namni hidhamee hin jiru. Manni hidhaa guutee alatti rooba keessatti sanuu roobatu jira. Rooba keessatti uffata irraa baasanii akkasii hidhanii. Godina Baalee magaalaa Roobee ammoo akkasumatti waraanni mootummaa waraanni poolisiin Oromiyaa akkasumatti ijoollee hidhuu jira. Halkan naannoo safara masjida Hamdaa jedhamu halkan keessa sa'aatii 5 sa'aatii 9 dhufanii manarra deemanii ijoollee guuruu jiranii.
Kana malees hidhaa fi reebichi magaalattii keessa jiru daran dabaluudhaan yoo xiqqaate namoonni 500 yeroo ammaa mana hidhaa keessatti hidhamanii rakkachaa akka jiran jiraataan kun dabalees nuuf himee jira. Akkasumas daldaltoota Oromoo ta'an hunda suuqii irra deemuudhaan guyyoota 5 eessa turtanii dhuftan jechuun manneen daldaltootaa deebisanii saamsaa akka jiran dabaluunis nuuf himee jira. Rakkoon wal fakkaataan godina Baalee magaalaa Roobee keessatti illee haalaan yaaddessaa ta'uu fi namoota hawaasa biratti fudhatama qaban qeerroo baay'ee mana hidhaatti guuraa akka jiran maddi keenya kun nu addeesseera. Godina Booranaa aanaa Duuluu keessatti lafti horsiisee bulaa humnaan fudhatamuun jiraattonni rakkataa jiraachuun himame. Sababa kanaaf namoonni 9 hidhamanii rakkataa akka jiranillee itti dabaluun jiraattonni naannoo sanii ibsaniiru. Kana malees godinichatti labsii yeroo muddamaatiin wal qabate hawaasni bahee galuuf rakkataa akka jiran himan. Liibaan Halaakee dabalatasaa akka ittaanu kanatti qindeesseera. Jiraatan godina Booranaa aanaa Dubuluqii tokko akka nutti himet aanaa Dubuluqii ganda bohosaa keessatti uummatni rakkoo amtu keessa jira. Yeroo akka kaata laf dheedumsaa raanchii dambalaa waacuu jedhamu irratti wal dhibdee uummataaf warra waldaa jidduutti uumamtee wal qabatee uummati dhabaanii jedha. Waldaan kun abbootii qabeenyaatiin kan ijaarameef warra faayidaa ifii malee bu'aa uummataa buusuuf waldaa dhaabateeniti. Jari kun mootummaan harka wal keessa keeyyatee lafa uummataa qabeen ifii tolfatee uummata miidhaa bahee jedha. Namni nageen isaatiif jennee maqaa isaa hin kaasin kunin. Dhiyeen kan dubbiin tun ammaattee garji tokkootiin duratti abbootiin gadaa itti dhufte dubbisuun akka warra waldaatiin fuutee uummata keessaa nama 23 irratti loon 3 itti murtee jedha. Mura sun uummatii ifitti hin quumne fudhachuu didee jedha. Dubbiin sun uummata jalaa deebuu diddee ardhallee sabab dubbii suni nam gara 9tti hidhaa jiraa jedha. Namni odeeffannoo nuu kennu kunin dubbii wal falmisiiftaan horgumigaa yookaan gadaa hura jaarsoo ta baranaa irratti uummata himachuu fi akka falchuutti jiran dubbata. Namni kunin lafti jirtam lafti gama dhimma raanchii duwwaa wal qabatu sun ammallee hidhaansi uummati ammanii hidhamee dinidha amma naannoo magaalaa aanaa Dubuluu kanatti namni hidhamee jiru warnam 9 gasingaa kuni hayyoo fakkaatu amma wanti deemamaa jiru immoo gumii gaayota amtaa'uuf deemtan irratti namoota armaan dur murtee seeraan muran ka'anii akka ammallee achirra quuf dhabaan yaaman wanti xaxamuu jira shirii ammallee jalaan deemamuu jira kun kan dhaabbatin ta'uu isaati. Namni kun akka jedhutti godini Booranaa yeroo dheeraaf komaand poostii jal jira. Hawaasi baay'ee galuufiyyuu soda jabduu qaba. Tanaaf dubbi ta'uu jirtan akka inni hin falmanneef mootummaan uummata ukkaamsuu jiraa jedha. Jiraataan aanaa Dubuluqii kunin. Uummata dhufa dubbachuu fi sodaa irraa hakaa'e yoo galgala duun dhiisan nama mana fiifatee diiramee karaa fedha yoo baay'ee haqattee fi malatti baan immoo akka aanaa Dubuluqii wani sababa guddaa ta'e inni ammoo rakkoo raanchii uumini nama gar siyaasummaa waan itti waan nama harkisuuf nama fasila waan kan waan harki ta'uu danda'ullee siyaasan na harkisanii waan dhibee na buusanii sodaa irraa hakaa'anii wanti hubanna gammaatti ta'anillee ni jirtu. Godini Booranaa godinoota Oromiyaa ta'a adoo artistiin jaalatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa hin ijjeefaminiin duratti komaand poostiin bulaa turan keessaa istop. Nam hedduu sababa ilaalchi siyaasaatiif waan rakkoo uummataatiif inni dubbate qofaaf hidhaa ba'an. Warra armaan duratti waan fin uummata dubbate qofaaf hidham keessaa abbaan gadaa galgaloo guyyoo hune nam tokko. Jiraattonni magaalaa Ciroo duula lagannaa gabaa xumuruun gara hojii idileetti deebi'uu himan humnoonni mootummaa miseensota paartilee mormitootaa kanneen magaalaa Cirootti argaman hidhaa jiran jechuun ibsaniiru. Na'imaa Umar dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo keessatti lagannaan gabaa guyyoota 5 ture erga xumuramee uummanni magaalattii gara sochii idileetti deebi'uu isaanii jiraataan magaalaa Ciroo irraa bilbilaan dubbifne OMN tti himee jira. Akka jiraataan kun nuuf himetti uummanni baadiyyaa guyyoota 5 dabran kana gara magaalatti dhufee waa bitatuu fi gurguratuuf sochii tokkollee godhaa kan hin turre yoo ta'u guyyaa har'aa akkuma duritti magaalatti deebi'anii jiraachuu hime. Godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo irraa magaalaan Ciroo har'a lagannaa guyyaa 5 booda guutumaa guutuutti wanni hundinuu sochii deebi'ee jira. Baajaaj konkolaataan geejjibaatis qabsiisaatis socho'ee jira. Uummannis guutuutti guyyaa 5 kana keessattuu uummanni baadiyyaa magaalaa bee waa bitatuuf kanaaf tokkumaa waan gurguratullee bitatuufis dhufaan turre sun hundinuu har'a haala itti deebi'ee sochiin akkuma idilee kan deebi'eetti mul'ata. Kana boodas uummanni keenya karaa nagayaatiin qabsoo dhuftu hundaaf of qopheessuu qaba kan jedhan jiraattonni aarsaan kaffalame akka yaadametti milkaa'uu baatus warraaqsi hanga bilisummaatti kan itti fufu ta'uu beeksisan. Keessaafuu hoggantoonni keenya mana hidhaa lafa jalaa dukkana keessatti hidhamuun isaanii qeerroo fi uummata bal'aa baay'ee dallansiisee jira jechuun jiraataan kun hima.
Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa miseensota KFO fi qeerroo guututti adamsee hidhaa jiraachuus maddeen ibsanii jiru. Jarri wanni murteeffatee jiru guutuutu keessattuu miseensota KFO godinichaa guutuutti akka adamsuu qabanii fi qeerroon duraa baqattillee haraqee deebiti waan ta'eef akka adamsan kallattiin kaa'amee jira. Kanaaf haalli godina keenya kana fakkaata. Walumaa galatti haalli magaalaan aanaalee godina Ciroo guutuun keessa jirtu wal fakkaataa ta'uutu himama. Magaalota godina Arsii lixaa hedduu keessatti haalli nageenyaa yaaddessaadha jechuun jiraattonni naannoo sanii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Hidhaan waraana mootummaatiin hawaasa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jira jedhan Faayiza Eliyaas. Waraanni mootummaa Itoophiyaa godinaalee fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessa qubsiifaman miidhaa jabaa dargaggoota irraan gahaa jira. Godina Arsii lixaa magaalaa Dodolaatti waraanni kunneen namoota nagaa balleessaa tokkoon malatti reebaa jiraachuun himame. Abbaa amantaa Sheekh Abiib Hussein Jaamu halkan walakkeessa waraanni mootummaa mana jireenyaa isaaniitti marsuun erga cabsaniin booda wayita isaan manaa dhaban namoota nagaa irratti reebicha hamaa kan dhaqqabsiisan ta'uu maddi keenya magaalaa Dodolaa irraa dubbifnee OMN'tti hime. Erga artistaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame magaalaa Dodolaa keessatti